Wala irratti hin barreessitu maalii daftarri ati qabattee deemtu naan hin jedhina. Maaliifuu anillee yaadannuma duraanii sana. Hiriyaa koo qaalii hiriyaa jaalalaa kan nama gorsu. Akkasii jaaladhuu fi akkasii kabajuu fi akka bakka guddaadhaan akka bakka guddaa wajjin geennu hedduu tokko abdii qaba jechuudha. Rabbiin wal jaalatee obboleeyyan tahaa du'aa jiruun taatu namni addaan bahaa. Yoggaa adda bahuu garaan nama nahaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota obboleeyyan akiraa hordoftoota Aamuu fi faameelii hunda keessanuu baga rabbiin sa'aatii kana isin gahee baga sa'aatii kana geettan isin jedha obboleeyyan xiyyaa qaqqaalii hundi keessanuu. Wallahi maashaallah tabarakallah hordoftoota Aamuu hundi keessanuu asumaan sabiskiraab godhaa fi laayik godhaa fi hordofaa share godhaa fi jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Akkasuma obboleettiin xiyyaa kabajamtuu fi jaalatamtuun hiriyyaan qaaliin tuni guyyaa 2-3 keessatti gara biyyaa galaa jirti waan taateef wallahi maashaallah tabarakallah rabbiin inshaallah nagahaan biyya nagahaatitti isii haa galchu. Karaa nagahaa rabbiin isii haa oofu inshaallah. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf gadda guddaan natti dhagahame na biraa galuudhaaf jechuudha. Akka haadhaa akka obboleettii akka abbaa akka maatiitti taate wallahi na wajjin waa bayii hedduu wajjin dabarsine jechuudha. Barumsa islaamaa keessatti waa hedduu keessatti jechuudha. Rabbiin inshaallah nagaan isii haa galchu. Obboleettii xiyya sana qaalii kabajamtuu hiriyyaa dhugaa hiriyyaa qaalii hedduu jaaladhu. Rabbiin kiyya nagahaan biyya nagahaa xiyyaara nagaa isii yaabsee nagaan isii haa galchu. Dhugaa rabbii hedduu natti dhagahame har'a isirraa hafuudha. Wallahi osoo akka lubbuun tiyya yaaddeti shaantaa takkitii osoo harkatti hin qabanne ishima duuba odoo galee iddoo tokko dasna jedha jechuudha. Garuu rabbiin hin qadarre qadarri rabbii hin jiru waan ta'eef wajjin akka galu rabbiin nuun katabne dura jechuudha. Kanaaf irraa na hambise rabbiin kiyya karaa nagaa isii haa oofu nagaan isii haa galchu jedha inshaallah. Sumaan hiriyaa keeyrii hiriyaa karaa diriiraa irratti nama gorsitu tan diinidhaaf nama jaalattu ta'an gaggaarii nama dabarsitu dhugaa rabbii anisii malee hedduun garree jechuudha. Maashaallah tabarakallah rabbiin kiyya akkanarraa isiin jijjiirinii akkanumatti rabbiin fiixa isii haa baasu galchee anallee nama gala yeroo gabaabaa keessatti hiriyaa tiyya qaalii kabajamtu yeroo dheeraadhaaf ijaa wal bira geennee wal ergin tana akka rabbiin agarsiisu asumaan du'aa naa godha isiniin jedha. Inshaallah obboleeyyan tiyya asumaan obboleettii tiyya kabajamtu jaalatamtu tanaaf walaloo gabaabduu xiqqoo isii jechuudha. Wallahi haala isiitirraa kabaja isiin namaa qabduu fi keeyrii isiin namaa yaaddu akkasuma waan gaggaarii isiin nama gorsitu luukii 20 odoo barreesse dhugaa rabbii har'a nan ga'u jechuudha. Garuu mootu dadhabinna kiyyaa waan xiqqishu takka barreesse dhufe jechuudha. Dhugaa rabbii haalli isii hedduu tokko nama gammachiisa. Waa hedduu inshaallah nama karaa keeyrii irratti nama gorsu nama karaa gaarii irratti nama gorsu jechuudha. Aamuu fi faameelii jechuun jajjabeessa obboleeyyan tiyyaa mucayyoo cimtuu gaarii wallahi tana ta karaan isii karaa gaarii karaa ergamaa rabbii karaa rabbiin itti nu ajaje malee karaa biraa hin deemne tan yoo hin jajjabeessin obboleeyyan kiyya nu jajjabeessan. Nama akkanaa kana waa irraa baranna jechuudha. Wallahi nama akkanaa kana waa guddaa waa hedduu irraa baranna. Kanaafuu obboleettii teenya tana jajjabeessuu qabna. Share godhaa fi subscribe godhaa fi inshaallah waa hedduu nu barsiisuuf teetti. Obboleettiin teenya tuni wallahi maashaallah barumsallee nama sadarkaa guddaa gubbarra jiru jechuudha. Barumsa diin islaamatiin jechuudha. Barumsa hundaayyuu ni qabdi. Kan idileellee kan diinillee jechuudha. Rabbiin ammallee itti haa dabaluuf obboleettii teenya qaaliif kabajamtu hedduu tokko jaalala isii qabuuf waan jedhee ibsu harkaa badaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf walaloo gabaabduu isii inshaallah isii dubbisa. Asumaanii jawwaala irratti hin barreessitu maalii daftarri ati qabattee deemtu naan hin jedhina. Maaliifuu anillee yaadannuma duraanii san as keessatti yaadadhe kan duraan qalamaan barreessu mala barumsaatti jechuudha. Kanaaf hagayoo miti jawwaaluma wanni kan olii gadi oofna qalamallee harki aanu diriiru jedheetu obboleeyyanti. Kanaaf asumaan ani hiriyyaan isii Zeenuu Toob jettanii mana kiyyaalee dhuftanii subscribe yoo naa gootan hedduu tokko jaalalaaf kabajaan isin simadha isiniin jira. Kanaaf ani hiriyyaa Aamuu fi faameeliiti. Inshaallah asumaan
Isimatti achi nama kaa isiniin jedha. Jazaakallaahu khairan. Walaloo gabaabduu tana dubbisaa inshaallah qaama qalbinnaa dhaggeeffata. Walaloo hiriyaa koo qaalii hiriyaa jaalalaa kan nama gorsitu karaa keerii maraa addaan nu baasullee kunoo har'a karaan addaan nun bahini aamutiyya garaan addaan nun bahini aamutiyya garaan. Yaa hiriyaa dhugaa kan sodaattu rabbiin kan darbine daangaa barattuu toohidaa ammas qawaa'idaa usuulaa shuruuxa tafsiira qur'aanaa usuulaa shuruuxa tafsiira qur'aanaa hordoftuu aqiidaa rabbuma kiyyatuu na badhaase anaa teessan ta'akkamii hiriyaan tootanaa teessan ta'akkamii hiriyaan tootanaa. Ani hin saahiboomu hiriyaa gadhetti ibiddan nagatti boru aakiratti birmannaan hin jiru barganda sanitti har'uma filadhu mee karaa si baasu osoo sittin dhufne aakiratti naasun osoo sittin dhufne aakiratti naasun. Mee irraa fagaadhu hiriyaa si mancaasu kan diin kan keetirraa gargara si baasu wa'iyaazu billaahi rabbi sin haa baasu wa'iyaazu billaahi rabbi sin haa baasu. Aamutti deebi'aa hiriyaa jaalalaa kan jijjiiramne haala fi amalaan nagahaan naagalii karaa Oromiyaa anis dhufaa jira kaaliqni kan koo yoo naa guute niyyaa خالقني كانكو يونا قوتنيا أكيد والقرة هي الدوين نرى Buleentiyaa jaalatamtoota fi kabajamtoota hedduu isin jaaladha. Walaloon aamuu fi faamiliitii barreesse kana fakkaatii walaloo akkaan gabaabduudha jechuudha. Buleentiyaa maaliifuu jaalala isii qabu bakka wallahi onnee kana keessa ibsachuudhaaf hedduu yaalii godhe garuu mootu waraqaan hedduu naan danda'u jechuudha. Buleentiyaa akkuma isiniin jedhe mashgula ta'uu kiyyaa wajjin barreessuudhaaf yeroo itti barreessu waan haala amalli isii barreeffamee hin dhumneef hagatti tana barreesse jechuudha. Kanaafuu inshaallah kana olitti akkasii jaaladhuu fi akkasii kabajuu fi akka bakka guddaadhaan akka bakka guddaa wajjin geennu hedduu tokko abdii qaba jechuudha. Aamuu fi faamilii asumaan nagaa naa turii nagaa naa galii xiyyaara nagaa makiinaa nagaa karaa nagaa